barrii 2022 guyyaan har'a wiixataa guutuu qabnuutiif abba dabareet sandabaar. Bakka Noor Doftar Marattuu nageenya keenya isinaa dhaqqabu ashama akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Nabrahaan Birruutu oduu isinitti himam. Manni marii bakka bu'oota uummataa guraandhala 16 bara 2022 yaa'ii taa'een labsii yeroo muddamaa ji'a 3 ture kaasuusaa faana dha'uudhaan namoonni gariin maqaa labsichaatiin hidhamanii turanii hiikamaatii jiru. Hanga ammaattis mana hidhaa Buraayyuu aanaa sadaffaa Adaamaa Galaanii fi Sabbataatti namoota hidhaman keessaa kan murtaa'an yoo hiikaman namoonni gariin ammoo ammallee manuma hidhaa jiru. Siraa sabaaf gabaasa bal'aa qaba. Namoota sababa labsii yeroo muddamaatiin hidhamanii hiikaman keessaa abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo obbo Boonaa Yaazoo sababa namoota badii tokko malee hidhamaniif abukaattoo taane qofaaf hidhamnee turre jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himanii. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii yeroo muddamaa labsee ture kaasuu isaa faana dha'uun hidhamtoonni sababa labsichaatiin hidhamanii turan torbaan tokko as bakka adda addaatiin hiikamaa jiraachuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork dubbisee maniitii jiru. Namoota siyaasaa qeerroo fi maanguddoon Oromoo hedduun maqaa labsii kanaatiin ji'a Sadaasaa bara 2014 akka koisi Itoophiyaa irraa eegaluun Oromiyaa bakka garagaraatti humnoota mootummaatiin butamanii hidhamaa akka turan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Namoota hedduu maqaa labsii muddamaatiin mootummaan ukkaamsee hidhe keessatti kan argaman abukaattoon hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan ta'an obbo Boonaa Yaazoo fi abukaattonni seeraa kan biroo lama namoota muraasa. Sadaasa 30 bara 2021 abukaattoo hidhamtoota siyaasaa ta'uun tajaajilaa kan jiran obbo Boonaa Yaazoo dabalatee obbo Amansiisaa Addunyaa fi Komaander Nagaasaa Birraatu abukaattonni jedhaman qaamolee nageenya mootummaatiin magaalaa Adaamaa bakka hojii isaaniitii butamanii hidhamanii turani. Abukaattonni kunniin mana murtiitti osoo hin dhiyaatin erga turanii booda turtii hidhaa guyyoota 80 booda labsii yeroo muddamaa kaafamuu isaa sababeeffachuun guyyoota 2 dura mirga wabiitiin akka hiikaman abukaattoo fi gorsaa seeraa obbo Boonaa Yaazoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Sababbiin hidhamuu keenyaa daangaa labsii yeroo muddamaatiin akka wal qabatu hin beeknu ture kan jedhan obbo Boonaan hamma mana hidhaa turretti mana murtiittis ta'e qorannoon seera qabeessaaf bakki itti dhihaanneem hin turre jedhu. Qorataa yakkaa guyyaa tokko nu haasofsiisee ture kan jedhan obbo Boonaan heera mootummaa ce'umsaa qopheessaa jirtu waan ta'eef hidhamtan jechuun isaanitti himamuu yaadatu. Yeroo qabamnutti qaama olaanaadhaan barbaadamtanii koomaandi poostidhaa yaadii jedhu ture kan qabame Sadaasa 21 kan jechiisuu rafuudhaan torban lama tureeti. Toostila booda gajechiinuu rafuudha buusaawwan jedhame nama sadi taatanii mootummaa ce'umsaa uumuuf heera mootummaa qopheessan kan jedhu. Haa ta'u malee heera mootummaa namni 2 fi 3 qopheessuu hin danda'u jechuun sababni nu hiisisu hin turre kan nuti hidhamneef sababa hidhamtoota siyaasaaf abukaattummaa dhaabbanne qofaaf jechuun dubbatu. Kun immoo namni tokko namni dhuunfaa tokko paartii siyaasaa keessatti hin hammatamne yookaan gareen tokko heera mootummaa qopheessuu akka hin dandeenye ifa jedha wantichi. Heera mootummaa namoota manaatiin nama muraasa yookaan waan tokkoon qophaa'a jechuun it is impossible. Jalqabuma raawwachuu hin danda'amne. Kanaaf anas haalli itti na tursiifame maali jedhee yemmuun ilaalu ogummaa kootii hojii kootii gamtoota siyaasaa kana wanta gargaaruu qabu gargaaran ture. Wanta ogummaan kun irratti jiru dirqama koos waan ta'eef hojjechaa ture. Sana adeemsa seeratti wanti na himachiisu wanti na gaafachiisu hin jiru. Yaada dhuunfaa kootiis yoo barbaade paartii siyaasaa keessatti hirmaattee yoo barbaade akka dhuunfaa kootiis yaada kootii ibsachuun mirguma heeraati kun. Obbo Boonaa fi waahilloonni isaanii kunniin namoota sababa siyaasaatiif hidhamaniif abukaattummaa dhaabbachuun kan beekaman yoo ta'an gurmuu abukaattota hidhamtoota siyaasaa keessattis miseensa ta'uun tajaajilaatii jiru. Galmee hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessaa kan Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa fa'aa keessatti argaman hordofaa kan turan obbo Boonaan manni murtii olaanaa Oromiyaa qondaalota ABO seeraan ala hidhaman akka hiikuuf falmaa turaniitii jiru. Ergasii asis galmee hidhamtoota siyaasaa Caalaa Taammiroo jalatti argaman ilaalchisee oliyyannoo fudhachuudhaan mana murtii waliigalaa federaalaatiin beellama osoo qabatanii jiranidha kan isaan hidhamanii. Manni murtii olaanaa federaalaa kanaan dura Caalaa Taammiroo fi himatamtoota isa waliin jiran irratti murtii adabbii hidhaa waggaa 20 hanga waggaa 6 dabarsee turuu isaa mormuun oliyyannoo fudhatanii kan jiran obbo Boonaan beellamni mana murtichaa guyyaa boriitti jedhamee osoo jiranii kaleessumtii isaa akka qabaman OMN itti himanii. Yoo irratti argamte qofa hojjetama. Galmeewwan suni alfaan mana biroo dabarsee kaan immoo yookiin warroota namoota yakka siyaasaatiin himatamu kun kan namni hordofne jira kan ta'e akka hin beekne fi kan booda kana iyyaafatu jira. Waan gaafii qabu miti dhimma ogummaa waan ta'eef hojiin
kan dhaabbate. Sababa hidhamuu isaaniitiin galmeen maamiltootaa hedduu danqamuu isaa abukaattoon himaniin itti waamamni labsii yeroo muddamaa qaamolee seera raawwachiifturra darbee kaabinee mootummaaf ta'uun isaa labsichi labsii siyaasaatti geeddaramuun namoota ilaalcha siyaasaa isaanii hin qabne hidhuun akka dhimma itti bahan isaan taasisee jira jechuun komatu. Kaafamuu labsichaa booda mana murtiitti dhiyaachuun mirga wabii qarshii 10,000 waan eeggameef yeroo ammaa kana hiikamanii gara hojii isaaniitti deebi'u himu. Obbo Boonaa Yaazoo ebila bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa mana murtii irraa ba'anii galaa osoo jiranii qaamolee nageenyaan to'atamanii ji'ootaaf erga hidhamanii booda wabii qarshii 10,000tiin hiikamuu isaanii ni yaadatama. Manni maree bakka bu'oota uummataa gurraandhala 16 bara 2022 yaa'ii taa'ee labsii yeroo muddamaa ji'a 3 ture kaasuu isaa faana dha'uun namoonni gariin maqaa labsichaan hidhamanii turan hiikamaniiti jiru. Hanga ammaattis mana hidhaa Buraayyuu Aanaa sadaffaa Galaanii fi Sabbatatti namoota hidhaman keessaa muraasni kan hiikaman yoo ta'an namoonni gariin ammoo ammallee manuma hidhaa jiru. Waraanni mootummaa godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessa dargaggoota dirqamaan funaanee gara mooraa leenjii waraanaatti fe'aa jira jedhamee jira. Waraanni kun baay'inaan aanaa Gidaamitti bobba'u kan himan warri OMN Gidaamirraa dubbise magaalaa fi gandoota baadiyyaa aanichaa keessatti dargaggoota dirqii fi jumlaan walitti qabanii gara kaampii waraanaa fe'aa jiru jedhan. Waraanni mootummaa akka jiruun gara Gidaamii sanatti namni Qellam Wallaggaa Gidaamiitti gadi namne nu keessaa ammaa ijoollee humnaan reebanii caccabsanii kan isaan fe'aa jiran gara waraanaatti leenjii waraanaa kennuufiidhaafi. Godina Qellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa ganda Burii, ganda Maleekoo Manahamoo, ganda Luuxoo warra Booran, Qommii Gojjii, Molee fi gandoota garaagaraa keessaa Gidaamii keessatti reebichaa fi dararaa hamaadhaan ijoollee dargaggoo karaarra dhaabatu argameena nama qabu reebuu ijoolleen harkaayyuu ta'e tumuu fudhanii makiinaa keessa buusuun gandoota qargaambiitti geessu qaambiidhaan moofe'anii gara leenjii waraanaatti geessisaa jiru jechuudha. Kan inni eegale aanaa Gidaamii keessatti siyaasa aktiimaa taa'e kaasee amma irraatti kanuma jechuudha ta'e sanarra jiru. Waraana mootummaati. Mootummaa biyya bulchaa jirutu akkasuma gochaa jira. Maatiin iyyaa jira. Bo'ee akka nama doogayii geggeessaa jirutti iyyee bo'ee lafa gangalatee biraa deebi'aa jira. Wanta godhudha. Beeyyoonni dhaqee dubbatee uleedhaa ta'ee jiran isaan adda addeessanii meeshaadhaan sodaachisanii biraa deebisu. Jimaata darbe kaampii keessaa ba'uun gocha kana ka'ee galee waraanni mootummaa mana namoota dhuunfaatti seenuun yakkoota hamoo raawwachaa jira jedhan namoonni OMN achirraa dubbise. Kana malees waraanni mootummaa kaampii keessaa ba'e namoota nagaa reebaa qabeenya uummataa saamaa akka jiru odeeffannee jirra. Maqaa marii biyyaalessaatiin adeemsonni deemamaa jiran marii walabaa fi hunda hirmaachisee gaggeessuuf waan hin dandeessifneef sochiileen eegalaman dhaabbatanii adeemsi marii biyyaalessaa dhugaan rakkoo biyyattiif furuuf danda'u akka diriiru qaamoleen garaagaraa gaafataa turanis qaamni aangoorra jiru ejjennoo isaatiin itti fufuu filatee jira. Adeemsi koomishinii marii biyyaalessaa itti hundaa'ee fi filannoon koomishiinaroota bu'uurumarraa rakkoo waan qabuuf adeemsichi dhaabbatee haalli marii biyyaalessaa walabaa fi hunda qixa hirmaachisee qopheessuuf dandeessu akka uumamu gaafatamaa turus manni maree bakka bu'oota uummataa miseensota paartii bilchiginnaan dhuunfatame muudama koomishiinaroota dhiyaatanii mormii malee raggaasee jira. Ingida gabaasa bal'aa qopheessee jira. The Arab Spring, the end of apartheid in South Africa, the fall of the Berlin Wall. When the war ends, when a nation reaches crisis point, walwaraansaa fi rakkoolee siyaasaa Itoophiyaa muddama keessa buusaniif araaraa fi marii biyyaalessaa hunda hirmaachisee fi ulaagaalee marii biyyaalessaa geggeessuuf dandeessisan guuttatee walabummaan geggeeffamutu fala waaraa argamsiisuu danda'a yaada jedhuun Itoophiyaan gara marii biyyaalessaatti cehuu akka qabduuf yeroo garagaraatti gaafatamaa tureera. Biyyattiin gara marii biyyaalessaa hunda hammateetti akka ceetuuf hayyootaa fi dhaabolee siyaasaa Oromoo dabalatee biyya keessaa fi alaa qaamolee garagaraatiin gaafatamaa dhiibbaan taasifamaa turus qaamni aangorra jiru marii fi karrisaa banaa hin turre. Itoophiyaan gara marii rakkoo jiru furuutti akka ceetuuf dhiibbaan keessaa fi alaa jabaataa dhufu hordofee bulchiinsi Abiy Ahmed marii biyyaalessaan qopheessaa jechuun ji'oota muraasaa sochii eegaleera. Haa ta'u malee adeemsonni maqaa marii biyyaalessaa qopheessuutiin deemamaa jiran marii walaba kan hunda qixa hirmaachisee fi rakkoo biyyattii waaraan furuuf danda'u miti jedhamuun qeeqamaa tureera. Adeemsi deemamaa jiru guutummaatti fedhii paartii aangoo harkaa qabu irratti kan rarra'e ta'uun Itoophiyaatti marii
dhugaa rakkoo furuuf danda'u geggeessuuf kan nu dandeessisu miti kan jedhan dhaaboleen siyaasaa kanneen akka Koongireesii Federaalistii Oromoo, Adda Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Biyyaalessaa Ogaadeen dursanii ejjennoo dhimmicha irratti qaban ibsaa turaniiru. Manni maree waloo paartilee siyaasaa Itoophiyaas adeemsi koomishinii marii biyyaalessaa hundeessuufis ta'e koomishineroota koomishinii marii biyyaalessaa hoogganan muuduuf deemame bu'uurumarraa rakkoo kan qabu ta'uu tibbana ibsa baaseen beeksiseera. Adeemsi walaba hin taanee fi rakkoo biyyattii furuuf hin dandeessisne kun dhaabbate marii biyyaalessaa qaamni marti walabummaan keessatti qooda fudhatu geggeessuuf haalli dandeessisu akka diriiru gaafatee ture. Haa ta'u malee gaaffiin jaarmiyaaleen siyaasaa dhuunfaa fi waloon gaafataa turan kun duubatti gatame adeemsi fedhii paartii biltsiginnaa qofa tarkaanfachiisu itti fufeera. Namoota koomishinara ta'uun koomishinii marii biyyaalessaa akka hooggananiif eeraman 632 keessaa namoonni 42 filatamanii torban dura eenyummaan isaanii beeksifamee ture. Isaan filataman 42 keessaa immoo namoonni 11 har'a paarlaamaa biyyattii miseensota biltsiginnaan dhuunfatameef dhihaachuun muudamni isaanii ragga'eera. Namoonni koomishineroota koomishinii marii biyyaalessaa hoogganan jedhamuun muudaman kunniin Profeesar Masfin Ariyaayaa, Aadde Hiruut Gabrasillaasee, Dr. Taganya Warqi Geetuu, Dr. Ayrooriit Muhammad, Aadde Bileen Gabramadiin, Dr. Yoonaas Adaayee, Obbo Zagayyee Asfaaw, Obbo Malaakuu Waldamaariyaam, Ambaasaadder Muhammad Diriir, Obbo Mulugeetaa Agoo fi Dr. Ambaayee Ogaatoo ta'uun beekameera. Profeesar Masfin Ariyaayaa walitti qabaa ta'uun koomishinicha akka hoogganan, Aadde Hiruut Gabrasillaasee ammoo ichaantuu walitti qabaa koomishinichaa akka ta'aniif dabalataan filatamuun isaaniis beekameera. Isaan muudaman kunniin hammam namoota barnootaa fi muuxannoo garaagaraa horatan ta'anillee muudama isaanii duuba fedhiin paartii biltsiginnaa jiraachuun ifatti kan mul'atudha. Kun ta'uun ammoo marii walaba geggeessuuf kan dandeessisu mitiin yaada hedduu biraa dhagahamaa jiru. Osoo namoonni kunniin amanamummaan hojjechuuf kutannoo mul'isanillee koomishinichi bu'uuruma isaarraa eegalee fedhii paartii aangoo harkaa qabu irratti kan hundaa'e ta'uun hojii isaanii fuula duraaf danqaa biraatii jedhu. Koomishiniin qaama mootummaatiin hundaa'ee qaama mootummaan filateen hoogganamu kun dhaabbata mootummaa yoo ta'e malee koomishinii walaba marii biyyoolessaa hoogganu ta'uuf hin danda'u. Mariin bifa kanaan geggeeffamus jalqabumarraa kufeeraa jedhan hayyoonni siyaasaa yeroo garagaraatti dhimmicha irratti yaada kennaa turan. Gama biroon Itoophiyaatti marii biyyaalessaa geggeessuuf koomishinii hundeessuu fi koomishineroota muuduun dura haaldureewwan guutamuuf malantu jiru yaadni jedhu paartilee fi qaamolee garaagaraarraa bal'inaan dhagahamaa tureera. Yaadni kunis qaama aangoo harkaa qabu biratti hanga yoonaa dhageettii waan argate hin fakkaatu. Wal waraansa kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti deemaa jiru dhaabuun biyyattiitti nagaa buusu, hidhamtoota siyaasaa marhii kun qaama marii kanaa gochuu, dhaabolee shororkeessummaan farrajaman irraa labsa shororkeessummaa kaasuun qaama marii karoorfamee akka ta'an gochuu, waraanaa fi tika mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa baasuun walabummaan rakkoo ofii furachuu, muuxannoowwan idil addunyaa ilaaluun mariin qaama walabaan hoogganame taajjabbii hawaasaa addunyaa argate akka taa'amuuf haala mijeessuu kan jedhan yaadota kallattii garaagaraatiin dhagahamaa turanidha. Haa ta'u malee labsii yeroo muddamaa kaasuurraan kan hafe haaldureewwan akka guutamanii fi gaafataman kunniin tokkollee hin raawwatamne. Mootummaan Itoophiyaas ejjennoo yeroo garaagaraatti ibsataa jiruun ejja fakkeessaaf marii taasifamu yoo ta'e malee mariin biyyoolessaa walabni kan qaama mara qixa hirmaachisuun rakkoolee biyyattii waaraan furuuf danda'uuf qophii hin fakkaatu. Adeemsi itti fakkeessaaf taasifamu ammoo rakkoolee biyyattii furuun hafee Itoophiyaa gara rakkoo walxaxaa isa caaluutti oofuu danda'an tilmaamaa hedduun itti waliif galanidha. So we should take special care in designing the process. But we can't just rush ahead and start writing. The first Godina Shawaa Lixaa Iluu Galaanitti sanbata xinnaa darbee jechuunis gaafa guraandhala 19 bara 2022 waraanni mootummaa dargaggoota 11 bakka tokkotti ajjeese. Hawaasi aanichaa ajjechaan kun ajjecha namoota nagaa yakka tokko hin qabne irratti raawwatamedha jedha. Qaamni mootummaa immoo diinota ajjeefne jedha. Aanaalee Shawaa Lixaa baay'ee keessatti bana ajjechaan jumlaa wal fakkaatan waraana mootummaatiin raawwatamaa akka jiru irra deddeebiin OMN gabaasaa ture. Kan hordofee gaagaamni guddaan godinichatti dhaqqabaa jira. Hawaasi aanaalee garaagaraa buqqa'ee gara magaalotaatti duudhaatti jira. Dhimma kanarratti gabaasii bal'aan qopheessine kunooti. Shawaa Lixaa Iluu Galaan ganda Tulluu Aliyyoo bakka addaa Taabbis jedhamutti dargaggoonni 11 waraana mootummaatiin ajjeefaman. Maatiin dargaggoota dhumanii OMN dubbisee akka jedhanitti dargaggoonni kunneen mana tokko keessatti osoo waliin taa'aa jiranii sanbata duraa darbee humnoota mootummaa mana cabsanii itti seenanii dhuman. Amma godina Shawaa aanaa Ibbalee ganda Tulluu Aliyyoo bakka Taabbis jedhamtuttidha. Sababa kana amma ijoolleen bakka tokkotti maqiisanii fi ijoolleen 11 akkumatti dhumaniyyuu. Jala halkan ajjeesanii bakkuma ijoolleen ciisaa jirtutti. Ijoolleen mana tokko keessa jiraatu moo akkamii walitti dhufan?
Ijoolleen yerummaa akkuma waliin guyyaa oolanii naannuma sa'aatii sadii boodadha. Guyyaa halkan isa jedhamu achi darbeellee miti. Osoo wal faana jiranii fi ijoollee bakkuma tokkotti galchanii achumatti ajjeesanii biraa deemanii. Dargaggoonni kunneen jiraattota gandichaa yoo ta'an hirmaannaa siyaasaas ta'ee diinummaa qaama biyya bulchuu waliin horatanii qabanii jedhu maatiin. Ganda sanattis armaan dura sochii waraana mootummaa akkanaa hin turree jedhan. Dargaggoota dhuman maleellee dargaggoonni 12 ganduma tana keessaa fuudhamanii mana hidhaa magaalaa Ijaajjii keessatti dararamaa akka jiran warri ganda kanarraa dubbifne himanii jiru. Maatiin reeffa ijoollee isaa awwaallachuufillee dararaa hamaa argee jira. Balaa kanaan maatiin hedduun buqqa'ee ganda gadhiisee jira jedhu. Maatiin yeruma sana baqatanii ijoolleen wanti godhamus waan hin jirreef warri keenya hin babbadanii daldalatti eegalanii reeffa namni fuudhu hin dhahamee bakka sana uummanni hin baqate. Waraanuma mootummaa bichaatu achi tureeyyuu. Humnoota nageenyaa yakka kana raawwatan maleellee caasaan mootummaa naannawa sanaa harka keessaa akka qabu namni ganda sanarraa dubbifne tokko himee jira. Tokkoffaa waajirri dhaabaa irra keessaa qabaa. Lammaffaa waajirri itti gaafatamaa dhimma nageenyaa irra keessaa qabaa. Sadaffaa irratti bulchaan ganda Ijaajjii bulchuu ganda isaa malee deemee milishoota isaa qabatee waraana qabatanii deemuudhaan isaan mataan isaanii harka keessaa qabu jechaadha warreen kun. Haleellaa namoota nagaa gaaga'e kana ilaalchisee waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Shawaa Lixaa diinota meeshaa duubatti hafaa fi muka qawwee fakkaatuun uummata saamaa fi dararan irratti tarkaanfiin fudhatame jechuun gabaase. Tarkaanfi kanaan namoota 11 fixnee 9 hidhaatti naqnee jedha bulchiinsi godina Shawaa Lixaa. Dargaggoonni 11 aanaa Iluu Galaan keessaa dhuman kunneen yakka tokkollee akka hin qabne kan himu miseensi maatii diinummaan dargaggoonni kunneen qaamolee mootummaa fi uummata waliin jiraatan wajjin horatan tokkollee hin jiru jedhe. Erga uummanni diina ta'eeti eenyuun bulchuuf deemu reessaan sirriitti uummata bakka tokkotti fixanooti filaadiinni isaanii ani namni diina dhallee jedhellee hin yaadu diinni ofii bineensi daggala jira erga uummanni ofii bulchan erga diina ta'eeti isaan diina of harkaa qabu jechaadha akkas taana diinni ilmaan Oromoo isaan bulchaa jiran sanatu diina yoo ta'eeti diina uummata Oromoo of harkaa iyyuu qabanii jechaadha. Amma immoo kanaaf erga ofuma bulchaa ofuma mootii erga jedhanii erga farrajaniiti weellee hin danda'ama. Sana immoo akkaataa kanatti immoo uummanni immoo amanaa fi hinjirtii fudhachaa fi hin jiru. Isaan ituu diina ta'anii manatti hin du'anii mana hin taa'anii. Gandi Tulluu Aliyyoo guyyaa sanaa kaasee raafama hamaa keessa jirti. Uummanni sodaa nageenyaarraa kan ka'e mana bulaa hin jiru qe'ee isaarraa baqatees daggala jira. Amma gandi keenya raafama hamaa keessa jirti. Amma namni dhaqee maatii iyyuu mana bulaa hin jiran amma bakka gaddi galee jira namni dhaqee jajjabeessa miti. Dhaqeeti waa tokko jedhee namni waa akka aadaa Oromoon qabutti dhaqee nama jajjabeessee wal bira taa'ee wal bira deema. Kana mitiitii isaan amma mana namaa bulu malee mana isaaniiyyuu bulaatii hin jiran. Aanaalee godina Shawaa Lixaa baay'ee keessatti tibbana ajjeechaan jumlaa wal fakkaatan waraana mootummaatiin raawwatamaa akka jiru irra deddeebiin gabaasa turre. Kana hordofee gaagaamni guddaan lubbuu namaa fi qabeenyaarra dhaqqabaa jira. Hawaasni kuma hedduun lakkaa'amu aanaalee godinichaa garaagaraa keessaa buqqa'ee gara magaalotaatti duudaa jira. Viidiyoo suukkanneessaa milishaa fi poolisiin humna addaa Oromiyaa yoo namatti ibidda qabsiisanii guban agarsiisu miidiyaa hawaasaarra naanna'aa jira. Poolisoonni fi milishaawwan kunneen nama guban kana shanee jedhanii yoo itti dhaadatan mul'isa. Viidiyoon kun miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uu isaati. Eessaa fi yoom akka ta'e garuu adda hin baane. Yakkoonni suukkanneessaan argaaf dhageettiif hin tolle yaadaa fi qalbii namaa surran Oromiyaa kutaa hedduutti waggoota afran darban bulchiinsa bilchiginaa jalatti raawwatamaa turanii jiru. Wallaansoo waggoota 5 caalaniitiin ilmaan qaqqaaliin hedduu gabbaree sirna bilchiginaa akka barcumatti fide Oromoon waaffallisaa roorroo ka duraanirraa hamtuu ta'ee jira. Uummanni bilisummaa fi qananiif gatii kaffale oolmaansaa deegaa fi cunqursaa ta'ee deebi'eefii jira. Guyyoo hariiroo taatee waggoota afran darban Oromiyaan keessummeessitee fi ka poolisiin nama jira abiddaan gubuu kana nu daawwachiisa. Harkisee fidi. Yetaa. waggoottan afran biltsiginnaa Abiy Ahmad Aliitiin durfan fiilmu bedduu daawwachiise. Fiilmi daba fiilmi cubbuu gaararroo garjabeen ilmaan namaa gochi faashistummaa habar 2019 keelli xaaf kibba Oromiyaa jalqabe walloo duguug sanyii dheekkaame harrayyuutti mabbooti gadaaleeffaate jiddu galeessa Oromiyaan namni waliin eejju Gujii Booranaaf Wallaggaatti ammoo wanta dubbachuu dhiisi qaabachuun nam suruura abbaa warra ajjeesanii maatii ballo diigaane dargaggoota kumaatama
40 lakkaa'amanii keessa yaasuun fixanii bineensi nyaachisan qeerroo ganna 17 fuulu uummata durarra shanuun viidiyoo waraaban rasaas 26 dargaggoota qaqallo lamaaf ramadaama gadaa faarsaa abbootii gadaa jimlaan feexu mirgi jeesuu habadhaadhiin biltsiginnaaf warra oromiyaa diigee Itoophiyaa ijaaruuf kenname maqaan ilmaan abbaa gadaatii jedhu Yaakkoot godham kan cuftaachuu baatullee Oromiyaa miidiyaa neetwork mootummaan Itoophiyaa uummata nagaarra godhatur gamis akkuma qaabatan gurruu uummataatiin ga'uuf yaalii godhatur Amaanuweel Wandimmuu hafuu uummata dura laayivii aleelame miseensi gada boruu hawaas boruu habak tokko rasaasi nyaate ijoollee boorana lamtamata mataa xiyyitiin 13 darbatamteef Yaakkoot suukaneessoo hedduu poolis araarsa mardaasaatiin Oromiyaarra godhama fakkeenya kaasuu dandeenya gochoot kan cufayyuu barum dhiyoo kan ilaaluuf dirqamne bar jijjiiramaa bar badhaadhinaa bar Oromoo bulchaa jedhan hardhalle viidiyoo suukaneessitu dhibisan daawwachiifna qaamni viidiyoo tannuuf erga miseensi poolisii Oromiyaatii jedha eenyummaa sagaruu adda baafachuu hin dandeenye viidiyoon tunduu fuul miidiyaa hawaasarra qoodamuun namoota baay'een balaaleffachuu irratti argamte xelaat Oromoo shanee gubuu jirra matarra firfirsiteedii beenzil ta'usaati maqaan teedii jedhu kun irra deddeebi'ee yaamama breef filmaan namaa ibiddaan qabsiisu Tede. Harkisii fidi. Yetaaba. Bataam turu. Yetaaba. viidiyoo daqiiqa tokkoof sekondi 12 uffati poolis Oromiyaa sirriin mul'ata hamilishaalleen darbe jeera teessoo sad baafachuuf yaallus odeeffannoo qulqullitti argachuu hin dandeenye namoonni tokko immoo viidiyoo miseensota waraan bilisummaa Oromoo Gujii Liibaniif Gumeel Dalloo keessatti ajjeefaman ta'uu akka ol dubbatu Gujii lixaatii jedhanilleen kanooma matarra firfeerse guuri tarkiis reefu biraatti dabala wamtaatee fuduub namni wal dhabee waltumufat walloluun uumama ilmaan namaat hawal dhabe sadarkaa jabar waliinga walijjeesuun immoo aadum siyaasa Itoophiyaa hareef wali guban kun Oromoo moo Hindii nammoo bineensi nam jechisiisa deebii ilmaan Oromootiif dhiimna. Alaata Oromoo gubaan. Odeessa maddeen alaatiin xumurra waldhibdeen Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa jiru waraana addunyaa sadeessoof ka'umsa ta'uu akka hin oolle sodaatamaatti jira. Raashiyaan Awurooppaa keessatti erga bara 1945 as waraana hamaa fi guddicha eegaluuf akka jirtu ragaalee tikaa fi odeeffannoo gahaa qabaa ka jedhe ministeerri muummee Ingiliiz Booris Joonsan qoqqobbii kanaan dura kaa'amuuf yaadame caalaa isa jabaa ta'een Raashiyaa haleeluuf dhaadatu. Ameerikaan loltooti Raashiyaa 170,070 haga 190,090 ta'an daangaa Yuukireen qubsiifamanii jiraachuu himatti. Xumurri tuttuqaa kana maal ta'uu danda'a? Guyyoo Waariyoo gabaasa bal'aa qaba. Diplomatic talks from Moscow to de-escalate appear to be going nowhere. So, is war inevitable? Waldhibdeen Raashiyaa fi Yuukireen gidduu jalqabdu waraana addunyaa sadeessoof sabab ta'uu akka hin oolle sodaatama. Akka odeeffannoo ragaalee jaajjuu sarara argadhe Mooskoon addunyaa balleessuuf karoora jaba qabda kajetti biyyatti BBC faa Yuukireen bara 1945 booda marsadeessoof addunyaa walitti baduu dandeetti jechuusi BBC'n gabaase. Loltooti Raashiyaa lakkoofsaan 170,000 lakkaa'aman daangaa biyya Awurooppaa kan marsu isaanii hordofee mootummaan Volodymyr Zelensky akka jaba muddamuun arreessaan laftarsaas. Ameerikaan xuume yoo dhiirtaatan biitta weerara jechuun Mooskoo akeekachiifte warri lixa Ameerikaa hordofuun girrise dadhaban. Qondaaltoti biyyoota Ameerikaatiif Raashiyaa jechuun Puutiniif Baayiden jalqaba 2022 kan kee bilbilaan walitti dhaadachuu isaanii hordofee marii sadarkaa olaanaa biyyoota kan lamaan gidduu gaggeessuuf diris Wiizerlaand Jenevaar kor qabatan. Horii sunillee hin taane waggoottan 77 garduubaatti jechuun eegi bar 1945 as Raashiyaan Awurooppaa keessa waraana hamaaf guddicha eegaluuf akka jirtu ragaalee tikaatiif odeeffannoo gahaa qabna ka jedhu muummichi ministeera Biriitaaniyaatiif gaazexeessaan The Daily Telegram duraanii Booris Joonsan Raashiyaan karoora qabatte haata kan jalqabsiisuuf afaan naqaa jirti jechuun himata waraan addunyaa sadeessoo jechuusaati. To Russia that any invasion, any incursion of any kind, of any dimension,
into Ukraine is not going to be a cost-free business. Taatewaan gugurdaa addunyaa irratti uumaman kanullee maqaa kaasuu dandeenye keessa biddi gugurdaa lama halubbulmaan nama qoraanii bobeessee qanqaamata bal'inaa yaadatama. Bara 1914 bara 1939 barri 2022 humbar ilmaan nama waraana addunyaa gugurdoo lamatti keessummeessuun sadeessoof walitti gaarrifachuu jiran. Waraanni addunyaa inni tokkeessoon adooles bara 1914 hanga sadaas bara 1918 waggaa afuriif jisadiif guyyoota lamaaf gaggeeffame. Tuksira saasa takkatti aduu guyya jimaata saati 5 walakka raggaree shororkeessitoota Black Hand jedhamtirra darbatamu. Namtichi lami Sarbiyaa hagan 51 Frank Ferdinand itti nyaatame waraan addunyaas tokkeessoo dhaluun addunyaan garee wal qoodee butee wal ba'a. The heart of Germany is tonight in pieces after Red Army units smashed through the final defenses to the south and east of the capital. Waraan addunyaas jalqaba ka Awurooppaa fi Afrikaa jiddu galeessaa odola Paasifikiif Chaayinaa garba Hindiitiif gartokka Ameerikaa kaabaatiif kibba keessa godhamee namooti miiliyoona 17 caalayyoo jeefaman. Miiliyoonni 21 immoo madaa'u Raashiyaaf Sarbiyaan, Jarmaniif Oostiriyaa Hangaariin, Firaansiif Raashiyaan, Firaansiif Beeljeem, Jaapaniif Biritaaniyaan faan garee ijaarrachuu walitti qabatanii wal tumatan. Waraanni addunyaa inni lammatammoo turtii waggoottan 21 booda fulbaan bar 1939 hanga fulbaan bar 1945 umri waggaa jaatiif guyya tokkootiif gaggeeffame. Waraan kanirra lakkoofsi namoota dhumanii hagan jechuun rakkisa taatullee tilmaam hayyootaan laf kaameen garuu lubbuun namoota miiliyoona 80 laf dhugaa godaanuu hayyooti seenaa raga ba'u. Waraanni addunyaa lammeessoon kun xumuramuuf saatii dhumarratti argamna. Bara 1945 waggaa 77 dura xiyyoorri waraana Ameerikaa ta'inoola gee jedhamtu tokko akka risaasami Jaapan ergulufaa dhoofte. Boombi niikuleerii tadallii tilmaan yookaan namichi yara jedhamtullee magaala Hirooshimaa irra lafaan dhoofte dhaabatte. Kaapteen Paawul Tibeet gulubsiisa fardaati inoola gee Tibeet haadha xiyyoorichaati. Hindeeqeen sumudii mogga mirga Booying baa 29 taat hundir Hirooshimaa haleeluun parsantaa 75 oleegi barbadeessiteen booxxinniqaatti dhaabatte. Nam kuma 140 waliin nyaatame. Hirooshimaan barbadoofte nugusi Jaapan Hirohiitoo yookaan Shoo'aan harka kennaati. Ameerikaan immoo tanaan lammeeffachoo jechuun dir Jaapan lammeessuu Nagasaakii guyyoottan 5 booda daaraa bottoroo jijjiirti. The Cold War taankiif niikuleerii waraana jijjiiramuun addunyaa waraan dippiloomaasiitiif miidiyaa ceetullee waggoottan 77 duuba waraan addunyaa sadeessoof qopheessuu jirti jedhaan. Biyyatti Vladimir Putin Raashiyaan biyyimmoo yoo iyyeetti Yuukireen jedhantan dhabanaa saarraa teessaa jechuu jirti. Tuuqii walti nu arganee yaada Ameerikaatiif irjirees dheed warra Awuroopaati. The U.S. says the signs suggest otherwise. Shelling intensifies in eastern Ukraine. Daawwattoota oduuwwan isaati kanaaf qabannee goolabneetti jirra qophiileen Oromiyaa.